Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Har'aan tana kunoo waa'ee telegiraamaan isiniif hima. Telegiraama jechuun appilikeeshina baay'ee bareedaa ta'edha. Sagaleef viidiyoos akkuma inni jirutti kan nuuf ergu waatsaappii irra akkam bareedaa fi miidhagaa kan ta'e chaaneelas kan qabu chaaneela nama jooyin gootanii fakkeenyaaf chaaneela Nuural Hudaa fa'a jooyin gootanii fayyadamuu dandeessan jechuudha. Kallattiidhaan waan isaan gadhiisan yeroo isaan gadhiisan isin bira dhufa. Dhaggeeffachuuf daawunlood godhachuuf haala salphaatti osoo daqiiqaa takka hin guunne daqiiqaa takka keessatti karaa miimiriitii fi akkasumas qafoo gubbaatti dhaggeeffachuuf daawunlood gootan jechuudha. Miimirii keessatti karaa qafoo keessatti gad buusuudhaaf ammoo sekondii 5 osoo hin geenne buufattu jechuudha. Achirratti dhaggeeffachuudhaaf ammoo daawunlood gootanii gubbamarra jechuudha. Garuu isin irratti osoo gadi hin buune akkasuma chaaneela gubbarra jechuudha. Daqiiqaa takka osoo hin guune daawunlood gootan jechuudha. Baay'ee kan bareedaa bilbila qofa hin qabne malee waa hundaa'uu qaba jechuudha. Waatsaappii olitti appilikeeshinii baay'ee filatamaadha. Akkuma beekamu namoonni baay'een hin fayyadamanii warri fayyadamanis jiru. Isa kana ammoo pileestoorii keessaa saarchi gootanii argattan jechuudha. Fakkeenyaaf sirriitti fayyadamaa appilikeeshinii kun baay'ee namatti tola, baay'ee bareedaadha. Googilii pileestoor keessa gallee kun inni isa kana jechuudha. Akkuma argitan telegiraam jechuun isa kana. Pileestoorii keessa gallee gabaabumatti haala salphaadhaan telegiraam jennee barreessina jechuudha. Kunoo fakkeenya saarchaa goonu telegiraam jennee barreessina isa kana nuuf fida jechuudha. Akkuma argitan telegiraam jechuun isa kana daawunlood godhachuu qabdan jechuudha. San booda erga daawunlood goone keessaa baana telegiraam bira dhufna jechuudha. Akkaataa tajaajila isaa akkaataa itti fayyadamtan kunoo fakkeenyaaf telegiraama kun asirratti saahiba kiyyaa kophaadha. Isa kanaaf amma wanta adda addaa erguudhaaf kunoo asiin sagalee viidiyoo muuziqaa asitti muuziq jedhaa asitti viidiyoo waraabuudhaa kallattiidhaan kuni gaalarii keessa galtanii viidiyoo fi wantoota adda addaa faayilii qabdan jechuudha. Kuni yuutuubii keessa galtaniiti saarchi gochuu. Kun immoo geemii namaa erguudha. Kun faayiliidha miimirii keessa galtu jechuudha. Asiin ammoo suuraa kallattiimaan gubbarra isinii fida. Maashaallah baay'ee namatti tola. Fakkeenyaaf gaalarii keessa galee viidiyoo erguun barbaade footoo bakkeettoo tana gubbaan tuqaa viidiyoo naaf fida. Viidiyoo kanarra dhaadheen erguu fi danda'a jechuudha. Amma keessaa haa bahu. Imojoo fi sagalees kun akkuma argitan kan akkatti waraaba jechuudha. Dileetii gochuu barbaadan akkana gamanatti as harkiftanii dileetii gootanii kunoo imojoon waatsaappii olitti akkaan bareedaa kan ta'e kan qabudha. Kunoo baay'ee namatti tola. Akkuma argitan kan waatsaappii olitti qaba jechuudha. Maashaallah kunoo akkuma isin argitan kana maashaallah baay'ee namatti tola. Kunoo baay'ee akkaan namatti kan toludha jechuudha. Maashaallah waatsaappiin nutti haafu jechuudha. Kana booddee waatsaappiin nu barbaachisu fakkeenyaaf kunoo asiinis kan biraa kunoo laal maashaallah kunoo waatsaappiin eessaa kana qaba. Kunoo baay'ee akkaan kan namatti tolu nama ajaa'ibsiisudha. Maashaallah telegiraam jechuun akkana baay'ee namatti tola. Akkasii feetan ammoo as keessaa daawunlood godhachuu dandeessan jechuudha waan barbaadan. Miisejii isa kana haala kanaan barreessitanii fi akkatti namatti tola. As keessaa ni baatu. Amma immoo chaaneel argachuudhaaf kun hundaan fakkeenya chaaneela mataa isaati. Kunis chaaneela mataa isaati. Inni kun ammoo chaaneela kiyya. Inni kun ammoo tuyyuu kan Nuural Hudaa jechuudha. Isa kana hordofuudhaaf ammoo akkamitti argattu sirratti saarchi gootan jechuudha. Nuural Hudaa jettanii Nuural Hudaa hogguu isin jettanii kana barreessitan kun asitti chaaneelidha jechuudha. Mallattoo sagalee guddiftuu qabu kun chaaneela isaati. Inni kun ammoo akkaawuntii dhuunfaa isaaniiti. Amma yoo kiyya barbaaddan ammoo tuyyuu channel telegram
telegram join me jettanii isa kana jechuudha kiyya jechuudha inni isa wanna mallattoo na qaba. Channel jechuun mallattoo maalii qaba? Mallattoo sagalee guddiftuu qaba. Kunoo isa kana jechuudha irra dhootini waan gadhiis hordofuu dandeessanii haala kanaan jechuudha. Fakkeenyaaf waan tokko asirraa download gochuudhaaf sagalee fakkeenyaaf mee Nuural Hudaa jala gallee haalaallu okay channel isaanii kana irra dhooyne kuni kunoo haala kanaa asirra download ta'a qaamni waan kana godhaa jirus waajjira bulchiinsaa fi nageenyaanichaatiin qaroorri kun inni kun ka download ta'e gubbaadhuma kana irra jechuu osoo mimirii keessa gadi hin seeniin jechuudha. Haala kanaan download godhattan jechuudha. Fakkeenyaaf mee download godheen isin garsiisaa kan biraa ka download hin ta'in xiyya qaba. Fakkeenyaaf xiyya isin argutti jirtan kana kunoo mee daqiiqaa takka keessatti so daqiiqaa takka hin geenye asirra gubbaa kana irra gabbuufadhee hin dhageeffadhe jechuudha. Maashaallah kunoo yeroo gabaabduu keessatti daqiiqaa takka guutachuu mee lakkaa'aa sakantii afaan keessanii daqiiqaa takka osoo hin guunne bu'a waan isin ajaa'ibu maashaallah. Haala kanaan gubbaa kana irra dhageeffachuu dandeessanii viidiyoos jechuudha jira akkasuma viidiyoon isin ture karaa mimirii dabarsuudhaaf ammoo seef gootanii jechuudha download isin hin gaafatu sakandii 5 osoo hin geenye sakandii takka keessatti dabra jechuudha. Kunoo fakkeenyaaf jira isa kana karaa mimirii dabarsuudhaaf bakka kanatti tuutu jechuudha. Kunoo sarara tuqaa 3 tana tuquutuudhaan filannoo isiniif fida save to music jedhaanni kun download gochuudha karaa muuziqaa mimirii keenyaatti yookaan qafootti dabarsuudha. Kun sheeriidha inni kun ammoo forward jechuudha. Mee fakkeenyaaf save haa goonu karaa mimirii jechuudha. Sakandii takka guute maashaallah akkasi. Okay gama biraatiin barnoota biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jedha. Haala kanaan fayyadamaa yoo isinitti tole share godhaa obboleewwan keessaniif dabarsaa isiniin jedha. Galatoomaa haala kanaan barachuu dandeettanii waan adda addaa irraa argachuu dandeessan jechuudha. Isa kana fakkeenyaaf keessa galleetti arganna jechuudha. Kunoo my file jedhu kana keessa gallee asiin qafoo keenya irratti yoo buufanne qafoo keessa barbaannaa kan mimirii keessa ilaallaa. Telegram jedha kunoo dokumenti kunoo as keessa dhufee jira jechuudha. Isa irraa gadii ka jiru kana kunoo November 25 ka jedhu kana kunoo Ali Jaafarin akkasitti kana jettee ijaaban nutti namatti hin tolu. Haala kanaanii akka jabaattanii itti fayyadamtan isiniin jedha. Channel kiyyallee channel telegram join me kan jedhu join godha okay telegrama irratti akkuma isiniin jedhe kun amma kan join ta'e jechuudha. Kan Nuural Hudaa kun join isin gaafata jechuudha yoo duraan hin goone. Kanaaf haala kanaan fayyadamaa waan biraa isin barsiisa. Hangaa'otis wanta jedhu bu'aa isaatiif faayidaa isaa isin garsiisa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.